abrazo. Breta. Tajaajilaan amantaa kiristaanaa Pirootestaantii karaa waldaa isaa Christ Army International jedhuun hordoftoota amantaa Pirootestaantii tajaajilu iyyuu cufaa himatamuu hedam. Is the power of Jesus. Kabajam raayyaa ittisa biyyaa waan xiqqeesseef Pirootestaantiitiin gaggeessaa kan ture iyyuu cufaa nan himadha jedhee raayyaan ittisa biyyaa ጌታን ዛሬ ተቀብሎ ዛሬ መቀባት ይቻላል። namooti hedduun waan iyyuu cufaa raawwate kana guddaa balaaleffataatii jiru. ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Huseenii tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejemirraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha warroonni karaa fuulaa Facebook fi YouTube channel keenyaatiin hordoftan hordoffii keessan itti fufaa magaalaa Hawaasaa ijaan daawwataa gurraan nu dhaggeeffataa hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kennaa. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tajaajila raajii iyyuu cufaa himachuufi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tajaajila wangeelaa raajii iyyuu cufaa himachuu akka barbaadu beeksise. Iyyuu cufaa eenyu jettanii yoo kan gaafatan taate iyyuu cufaa nama dargaggeessa wangeela lallabuudha. Iyyuu cufaa tajaajila hordoftoota amantii warra wangeelaa yookaan Pirootestaantii biratti raajii fi duuka bu'ummaan Itoophiyaa keessatti ka'an jedhameen keessaa nama tokkodha. Karaa waldaa Christ Army International jedhamu hundeessuun hordoftoota kumaatama horateetii jira. Egaa iyyuu cufaa nama akka kanaatiin iyyuu cufaa guyyaa gaafa tokko torbaanan lama sadi dura torbaanan lama sadiin kana keessa bataskaana yookaan charchii isaatti wanti inni hojjete raayyaa ittisa biyyaa fi hordoftoota amantaa biroo dallansiise. Kanumarraa ka'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa iyyuu cufaa nan himadha yookaan nan kassasa jedheetii jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tajaajila wangeelaa raajii iyyuu cufaa himachuuf akka jiru beeksise. Tajaajila wangeelaa raajii iyyuu cufaa kan beekamtii guddaa fi hordoftoota horate yoo ta'u miira itti gaafatamummaa hin qabnee fi fedhii dhuunfaasaaf jedhee amanamummaa fi maqaa nu balleesseera jedha dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetannat Adaanaa. Raayyaan ittisaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti akka jedhee barreesse namni iyyuu cufaa jedhamee maqaa amantiin kan socho'u namoota na hordofan ittiin jedhu kabaja isaanii haala xiqqeessuun yuunifoormii isaanii waliin viidiyoo waraabuun akka tatamsa'e hawaasa wal ga'u godheera. Miseensonni keenya muraasni fedhii nama kanaa guutuun mallattoo lammiilee Itoophiyaa kan ta'e uffata seeraa yookaan yuunifoormii raayyaa ittisaa uffachuun hirmaatanii akka turan mirkanaa'eera jedha raayyaan ittisa biyyaa. Tibbana namoonni yuunifoormii raayyaa ittisaa uffatanii wayitaa waltajjii iyyuu cufaa irratti hirmaatan suuraan agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Dhimmi isaa falmisiisaa kan ta'e iyyuu cufaa kanaan dura gaafiif deebii BBC waliin taasiseen miila isaa qofa kaasuudhaan akka hafuura hamaa nama keessaa baasuu danda'u ibsee ture. Koloneel Geetannat miseensonni keenya amantii fedhaan hordofuu danda'u garuu uffata seeraa yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa uffatanii kadhachuun gongumaa hin danda'an jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa kun ibsaa har'a baaseen namoonni yuunifoormii raayyaa ittisaa uffatanii hirmaatan to'atamanii jiraachuu fi dhimma isaanii gara mana murtii raayyaa ittisaatti darbuuf qoratamaa jiraachuu ibseetii jira. Koloneel Geetannat kanaan duras miseensota haala kanaan
manneen amantii garagaraa keessatti osoo kadhatanii argaman irratti tarkaanfii sirreeffamaa fudhatameera jedhan. Gara fuulduraattis miseensi raayyaa ittisaa kamiyyuu haala kanaan amantii kamuu keessatti hirmaannan itti gaafatama jedhan. Loltoonni keenya bakka awwaalaa, bakka cidhaa fi iddoo amantii sirna ittiin hirmaatan qabu. Waraanni ilma sabaa ta'uusaarraan kan ka'e akkuma hawaasa isaa innis amantii mataasaa qabaachuu akka danda'u beekamuu qaba. Nuti waan seeraan nuuf eeyyamamee fi waan seeraan dhorkamne mirkaneessuuf ni hojjenna jedhaniiti jiru. Iyyuu Cufaa namootni raajii jedhamuun maqaa isaanii ka'uu hedduu keessaa nama tokko. Iyyuu Cufaa kanaan dura ijoo dubbii ta'ee kan ture yoo ta'u karaateedhaan dhiitee hafuura hamaa fi seexaana nama keessaa baasa jechuun kan inni dubbate namoota hedduu biratti falmii kaasisee ture. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'een Iyyuu Cufaa kana fakkaataa waltajjii kanarratti raayyaa ittisa biyya keessaa akkuma viidiyoo irratti agartan san waan san keessaa baase fi wanni sun immootu waraana raayyaa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii waan akkasitti kukuffaniif kabaja raayyaa ittisa biyyaa kabaja ummata Itoophiyaa mulqeera yookaan xiqqeesseera jedhaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon guyyaa irraa gama kanaan qabannee kana fakkaataa amma odeeffannoo biraatti isin ceesisa. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa ummata nagaa fixuu itti fufeetii jira. Dambidoolotti poolisiin Oromiyaa torbaan tokko keessatti namoota nagaa lama manaa baasanii ajjeesan jechuun maatiin miidhamtootaa miidiyaaleetti himatan. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidooloo ganda Duwwaa 7 keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa dargaggoo Dassaalany Boggaalaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessaa baasanii ajjeesuu maatiin bilbilaan miidiyaa garagaraatti himataatii jiru. Akka maatiin jedhanitti Dassaalany Boggaalaa dargaggeessa hojii guyyuu hojjetee of jiraachisu yoo ta'u gaafa sanbata duraa halkan sa'a 3 keessa poolisiin humna addaa Oromiyaa mana jireenyaa dhaqanii isa qaban. Namni kun to'annoo seeraa jala erga oolfamee booda maatiin kamiyyuu akka isaan hin hordofnee fi poolisoonni akeekkachiisanii ganama isaa gaafachuu akka danda'aniif itti dubbatanii isa fuudhanii adeeman jechuun namni miidiyaatti himeetii jira. Poolisiin humna addaa Oromiyaa garuu Dassaalanyiin erga mana hidhaa seensanii booda halkanuma sana mana hidhaa keessaa isa baasanii halkan qixxee toora sa'a 6tti magaalaa Dambidooloo ganda Duwwaa 7 jedhamutti isaa geessuun rasaasaan ajjeesanii qarqara daandiirraatti reeffa isaa gatuu himam. Uummatni naannoo sanaa eenyummaa nama kanaa baruu akka hin dandeenyeef waraqaa eenyummaa fi wantoota isaa ibsan hunda waajjira poolisiitti irraa fuudhanii waan hambisaniif reeffi sun Dassaalany ta'uu ergaa ala bulee booda barame jechuun namni kun himam. Torbaan tokko dura magaalaa Dambidooloo keessatti barsiisa yuunivarsiitii Dambidooloo kan ta'e kaadhimamaan PhD qajeelaa taasisaa jedhamu poolisii Oromiyaatiin mana jireenya isaa keessaa baafamee ajjeefamuu isaa ni yaadatama. Ajjechaa lammiilee nagaa irratti qaamolee nageenyaatiin magaalaa Dambidooloo keessatti irra deddeebiin raawwatamaa jiru ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Qeellam Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyootiif bilbilamus bilbilli harka nurraa kaasuu hin dandeenye jechuudhaan miidiyaaleen dhimma kana faana bu'anii hordofan beeksisaniitii jiru. Odeeffannoo kenna irraa maahitiin muummeen ministeera Somaaliyaa adeemsa filannoo irratti mari'achuuf hooggantoota naannolee walga'ii waaman. Ministeerri muummee Somaaliyaa Mohaammed Hussein Rooblee akkaataa filannoo falaa dhabee tureef haala furmaataa kaa'uun danda'amu irratti mari'achuuf dureewwan naannolee hanga sadarkaa federaalaatti jiran walga'ii waaman. Dhimma filannoo irratti waliigaltee tokkorra ga'uu dhabuun biyyattii hokkora lubbuu namaa gaaga'eef saaxileetii jira. Paarlamaan biyyattii aangoo pirezidantii kan waggaa 2 dheeressuuf murteessee turan haqaniitii jiru. Mariin dhimma filannoo irratti gaggeeffamuuf jiru kun gaafa caamsaa 20tti karoorfameetii jira. Bulchiinsota biyyattii keessa jiran keessaa bulchiinsi Jubaland fi bulchiinsi Portland ammallee waa'ee walga'ii kanarratti yaada hin kennine. Mariin dhimma filannoo irratti kanaan dura dureewwan naannolee biyyattii gidduutti gaggeeffamaa ture hin milkoofne. Qondaaltonni naannolee pirezidantii Mohaammed Abdullahi Farmaajoon yeroo aangoo isaanii waan xumurameef aangoorraa bu'uu qabu jechuun gaafataa turan. Pirezidantichi garuu didanii aangootti cichan. Kun immoo hanga biyyattii dirree waraanaa gochuutti ga'eetii jira. Mormiin isaan mudatee booda
booda aangoo waggaa lamaaf dheerateef dhiisanii filannootti kan deebi'an pireezidaanti Farmaajoon hojii filannoof haala mijeessuu ministeera muummeef dhiisaniitii jiru. Ministeerri muummees erga paarlamaan aangoo pireezidaantichaa dheeressee haqee booda waraanni biyyattii mooraatti akka deebi'an ajajan. Aangoo pireezidaanti Farmaajoo gurraandhala darbee gaafa guyyaa 8 bara 2021 kan obba'e yoo ta'uyyuu filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuun irra tures sababa dhibee dureewwan naannolee gidduutti mudateef hin milkaa'in yoona ga'eetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee sassaabannee isiniif dhiyaannee kana odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti tika rabbii keessa nuuf tura.